Haay ammata qashtii akkam jirtan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isinirra baga nagaa fayyaa taatanii isinin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channel kooti warri taatan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu isinin jedha. Akkam isin nagaa fayyaadha hundi keessaniyyuu anirra baay'ee nagaa fayyaa kooti isinin jedha. Isinirra baga nagaa fayyaa taatanii isinin jedha kabajamtoota koo. Kabajamtoota koo arramoo waan si fayyadu isiniif fidee dhufee jira gorsa ajaa'ibaati. Na gorsi kun isif fayyada isinin jedha kanaaf aga dhumaatitti na waliin turaadha. Na gorsi ani isiniif fide waa'ee gaa'ila keessatti wantoonni dhiironni dubara irraa barbaadan wantoota 30 dhiironni dubara irraa wanta barbaadan jechuudha. Wantoota 30 kun immoo maal akka ta'e isinitti himaa jechuudha. Inna kanaaf na waliin turaadha isinin jedha gorsa ajaa'ibaa kana dhaggeeffachuudhaaf na waliin turaadha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa irratti wantoonni dhiironni dubara irraa barbaadan tokkoffaa irratti jechuudha. Haadha manaa gaarii ta'uudhaaf ati wanti gochuu qabdu tokkoffaa irratti jechuudha. Sababa kamiifuu abbaa manaa keetti sagalee ol kaastee hin dubbatini. Sababni isaa abbaa manaa keetti iyyuu hin qabdu jechuudha. Mallattoo inaaffati kun yoo iyyite kanaaf abbaa manaa kee itti hin iyyinis hin jedha. Inni tokkoffaa irratti kan argannu isa kana. Lammaffaa irratti immoo dadhabina abbaa manaa kee hiriyoota kee yookiin maatiiwwan keetti himuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaa deebi'ee gara kee waan dhufuuf ati immoo falmataa isaa waan taateef jechuudha. Dadhabina abbaa manaa keetii konkumaayyuu maatii keetti himuu hin qabdu, hiriyoota keetti himuu hin qabdu jechuudha. Abbaa manaa kee iccitii isaa dubbachuu hin qabdu, dadhabina isaa dubbachuu hin qabdu jechuudha. Ati haadha manaa isaati waan taateef jechuudha. Okay, sadaffaa irratti immoo yeroo isa waliin dubbattu sochii fi mallattoo garaagaraa fayyadamuudhaafi sochii keessana gara biraatti hiikkachuu waan danda'uuf dubartii horiituu fi hamtuu mana gammachuu qabu keessa hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Dubartii hamtuu hin ta'ini. Innaa abbaa manaa keetiif dubartii gaarii ta'uu qabda sin jedha. Okay, afuraffaa irratti immoo abbaa manaa kee dhiirota kam waliin dorgomsiisanii jireenya dhiirota biraa hin beektu kan abbaa manaa kee malee yoo akkas goote abbaa manaa kee si jibbaa jechuudha. Yoo ati isaa dhiirota kaan yoo ol madaalchiste abbaa manaa kee si jibba. Sababni isaa konkumaayyuu abbaa manaa kee dhiirota biraatiin ol madaalchisuu hin qabdu jechuudha. Shanaffaa irratti immoo hiriyoota abbaa manaa keetiif hin dhukkubsatini, shakkii hin shakkini. Abbaa manaa keef jechuun yoo isa shanaffaa irra isin deebi'a jechuudha. Hiriyoota abbaa manaa keetii hin dhukkubsatini, shakkii isin gidduutti galchuu waan danda'uuf jechuudha. Dhukkuba isaanii dhukkubsatuu kan danda'u abbaa manaa keetiyyuu jechuun abbaan manaa keetuu waa'ee isaanii hin beeka waan ta'eef jechuudha. Ati waa'ee isaaniif dhimmamuu hin qabdu jechuudha. Waa'ee hiriyoota abbaa manaa keetiif ati dhimmamuu hin qabdu jechuudha. Dhukkubsachuuf hin qabdu. Inna dhukkuba isaanii dhukkuba abbaa manaa keetii ta'uu qaba. Kanaaf dhukkubni isaanii yaaddoon isaanii yaaddoo abbaa manaa keetii ta'uu qaba jechuudha. Malee ati konkumaayyuu hiriyoota isaatiif yaaddoo fi dhukkubsachuu hin qabdu jechuudha. Okay, ja'affaa irratti immoo abbaa manaa kee jaalattee akka itti heerumte hin dagatiin. Ati hojjettu yookiin waan biraa miti gaafatamaa haadha manummaa kee ba'ii sin jedha. Inni ja'affaan isa kana sin jedha. Okay, isa torbaffaa irratti immoo eenyunuu akka abbaa manaa kee irratti xiyyeeffatu hin eeyyaminii fi kan akka barbaadan godhuu danda'u kan keeti akka barbaade kan godhuu danda'u si duwwaadha jechuudha. Okay, 8ffaa irratti abbaan manaa kee yeroo harka duwwaa gara manaa dhufu fuula itti hin guurinii, fuula ifaadhaan simadhu sin jedha. Yeroo inni harka duwwaarree dhufe harka duwwaa dhufe jettee fuula itti guuruu hin qabdu jechuudha. Fuula ifaadhaan simachuu qabda abbaa manaa kee jechuudha. 9ffaa irratti immoo qabeenya jiru qusadhu. Dafqa abbaa manaa kee dafqee waan fideef jechuudha. Qabeenya isaa qusachuu qabda.
እና dafqi abbaa manaa keetii dafqa keetii sababii ta'eef dafqa isaatirra qusachuu qabdaa jechuudha. Qabeenya isaa qusachuu qabda siin jedha. እና kurnaffaa irratti mooyyuu kurnaffaa kanarratti dhimma ijoodha. Sirriitti ilaaladha. Sirriitti dhaggeeffadhaa siin jedha. Kurnaffaa irratti jechuudha qabxii kurnaffaa irratti waan inni sirraa barbaadu wal quunnamtii saala sobdee akka waan si dhukkubuu taate abbaa manaa kee hin didini akka inni barbaade ta'ee fi gaa'ila keessatti wal quunnamtii saalaa hundeedha. Yoo irra deddeebi'ee didde dubara biraa akka barbaadu balbala banaaf jirtaa jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keetirratti dhimma kana irratti walii galuu qabdanii isiniin jedha. Okay, 11ffaa irratti mooyyuu 11ffaa irratti abbaa manaa kee dura dhiira biraa waliin yookiin hiriyaa kee duraa waliin wal quunnamtii gootee yoo ta'e kan abbaa manaa kee waliin hin madaalini. Jireenyi kun isa waliin waan hin madaalamneef jechuudha. Jireenyatti jiraachaa jirtu jireenya duraanitti waan waliin madaalleef isin jedha. Kanaaf kana wal madaalchisuu hin qabdu isin jedha. 12ffaa irratti mooyyuu abbaa manaa kee hiriyoota isaa duratti deebii itti hin deebisini. Inni hiriyoota isaa duratti yoo sitti dubbateeyyuu baga dubbicha sirriitti hin yaadini. Dubbicha sirriitti hin yaadini yeroo inni aaree dubbateeyyuu jechuudha. Bira darbii malee akkuma nama hin dhageenyetti bira darbii malee aartee hiriyoota isaa fuulduratti hin loliniinis hin jedha. 13ffaa irratti mooyyuu abbaan manaa kee ijoollee keessan duratti itti hin horiini. Dubarri gamni waan kana hin gootu waan ta'eef jechuudha. Yoo wal loltanirra ijoollee keessan fuulduratti wal loluu hin qabdanii jechuudha. 14ffaa irratti mooyyuu abbaa manaa kee yeroo hojiif ba'u babbareechi isa baasi malee bareedina isaatti hin hinaafini. Kana yoo itti hinaafte waan biraati. Kanaaf itti hinaafuu hin qabdu. Yoo inni hojii deemu babbareechitee gaggeessuu qabda siin jedha. 15ffaa irratti mooyyuu hiriyoonni kee abbaa manaa keetti akka siqan hin godhini. Hiriyoonni kee akka abbaa manaa keetti siqan hin godhini hin eeyyaminiifis jechuudha. 16ffaa irratti mooyyuu dhiqadhu, dibadhu, babbareedii, miidhagina kee eeggadhu. Abbaa manaa kee dubaroota babbareedoo waliin ooluu danda'a. Kun akka sakaallaa itti hin taaneef bareedduu ta'ii fi atis bareedduu ta'ii fi argami jechuudha. Isa alatti argesan sirrattirree arguu qabas hin jedha. እና kanaaf bareeddummaa keessan isinirree eeggachuu qabdanii qulqullina keessan eeggachuu qabdanii jechuudha. Okay, 17ffaa irratti mooyyuu fira kee yookiin maatii kee fi hiriyoota kee jireenya keef murteessoo gootee hin ilaalini. Isin waan gaa'ila keessan murtoo akka kennituuf hin eegini. Isaan akka waan murtoo isiniif kennanitti hin eegini. Waan gochuu barbaadde nama tokko malee murteessi jechuudha. Waan murteessuu barbaadan isinumti lamaan waliin murteessuu qabdan malee yookiin hiriyoota kee yookiin maatii kee keessa galchitee dhimma kam keessatti galchitee isaan akkasii murteessan hin eeyyamini hin godhinis jechuudha. Okay, 18ffaa irratti mooyyuu qarshii hundee jaalallee hin godhini. Qarshii hundee jaalallee kee hin godhatini. Qarshii hundee miti jechuudha. Kana qarshii hundee godhuu hin qabdu siin jedha. 19ffaa irratti mooyyuu abbootiin manaa kan xiyyeeffatuuf haadha manaa dhaggeeffattu waan barbaadaniif kana gochuuf dubatti hin deebi'ini. Ati isaaf yeroo hin dhabini. Dubbii gaarii hundee warra jaalalaa qabaniiti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo abbaan manaa kee haasa'u dhaggeeffachuu qabda siin jedha. Okay, 20ffaa irratti mooyyuu jechuudha. Hojii ati hojjettu baay'ee kan abbaa manaa kee yoo caaleyyuu kan isaa waliin hin madaalini. Gaa'illi hojii waliin walitti dhufeenya hin qabu jechuudha. Gaa'illii fi hojii waliin hin hidhatu. Kanaaf yoo hojiin kee isa caaleyyuu
hojiin kiyyeessa caale jettee dubbachuu hin qabdu. Innaa kanaaf hojii keetii fi hojii abbaa manaa keetii waliin madaalchisinis hin jedha. Hojiin kee hojii fi gaa'illi kan waliiti waan ta'eef hojiin kan kee kan isaati sababni ta'eef waliin madaalchisinis hin jedha. Okay, 21 irratti immoo jechuudha. Abbaa manaa kee hin caqacaqini. Abbootiin manaa haadha manaa caqacaqtu hin jaalatan sababni ta'eef jechuudha. Dubartii caqacaqtu hin jaalatanii kanaaf hin caqacaqinis hin jedha. 22 irratti immoo haadha manaa sanaa fi waan kamiifuu dhimma hin qabdu. Kanaaf ati immoo haati manaa sanaa fi nafa sherree dhiqachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf ati garuu akka ishee ta'uu hin qabdu. Dubartii dammaqxuu ta'uu qabda jechuudha. Kanaaf haadha manaa dammaqxuu ta'is hin jedha malee sanaa fi hin ta'ini. Inni 22ffaan dammaqxuu ta'uu qabdaadha. Okay, inni 23ffaa irratti immoo kan argannu abbaan manaa nyaata ogummaa hojjetamu waan jaalatuuf bareechi hojjedhuu fi abbaa manaa nyaata irratti qoosaa hin beeku sababni ta'eef jechuudha. Kanaaf nyaata gaarii nyaata bareedaa ta'e hojjechuu qabda jechuudha. Inna malee ushetteetummaa waan amantaan hojjette si nyaachuu dhiisuu dandaas hin jedha. Kanaaf nyaata bareedaa hojjechuu fi qabdaas hin jedha. Nyaata babbareedaa nyaata gaarii jechuudha. Okay, 25ffaa irratti immoo abbaa manaa kee dadhabee yoo dhufe bishaan qorraa kennii fi amala gaariin kee miidhaga kee waan ta'eef. Amala gaariin kee miidhagina kee waan ta'eef bishaan qorraa kennii fi 26ffaa irratti immoo gaa'ila keessatti waa'ee ilaalcha gaarii dubara biraa waliin hin mari'atini. Gaa'ila keessatti abbaa manaa kee waliin waa'ee shamara kaanii irratti mari'achuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf kanarrattis of eeggannoo gochuu qabdanis hin jedha. 27ffaa irratti immoo ati hanga gatii itti laattee caalaa hanga ati gatii itti laatte caalaa gaa'illi kee gatii waan siif qabuuf maal nagalchee of keessaa balleessi. Maal nagalchee of keessaa balleessi jechuudha. Gaa'ila kee keessatti maaltu na dhibee maaltu nagalchee kana yaada akkana of keessaa balleessuu qabda jechuudha. Okay, 28ffaa irratti immoo bu'aa kee waan ta'aniif kennaa uumama kee ijoollee kee jaaladhu. Ijoollee kee jaalachuu qabda kunuunfachuu qabda jechuudha. Bu'aa dadhabbii keetii bu'aa gaa'ila keetiiti waan ta'eef jechuudha ijoolleen kee. Okay, 29ffaa irratti immoo maatii kee gaggeessuuf yeroo hundumaa qophooftuu ta'ii waan barbaachisuuf jechuudha. Okay, 30ffaa irratti immoo jechuudha. Inni 29ffaa sini galeera garuu 29ffaa maatii kee gaggeessuuf yeroo hundumaa qophooftuu ta'e maatii kee yeroo gaggeessitu jechuudha. Inni 30ffaan immoo haati manaa tsoomaa kan kadhattu haadha manaa cimtuu waan taateef yeroo kadhattu abbaa manaa kee maatii keef kadhadhu. Yeroo waaqayyoof kadhattu jechuudha. Yeroo waaqayyoo kadhattu abbaa manaa keef kadhachuu qabda. Ijoollee keetiifirree mana keetiifirree kadhachuu qabda jechuudha. ጸሎtii gochuu qabda jechuudha. Waaqayyoo kadhachuu qabda. Kanaaf akkasiin jedha ijoollee shamarranii gorsi kun akkasiif fayyadu abdiin qaba. Kanaaf itti fayyadamaadhaas ni jedha. Barumsa kiyyaarraa isa kana fakkaata. Waan waliin turtaniif immoo hedduu isin galateeffadha. Innaa gorsi kiyyaarraa isa kana fakkaata isin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf waan waliin turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe godhaadha. Warroonni immoo subscribe gootan like gochuu hin dagatinaadha isin jedha. Innaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa barumsa biraatiin walitti deebinaa. Kanaaf barumsi kiyyaarraa isa kana fakkaata. Barumsi gaa'ila keessatti wantoonni dhiironni dubartoota irraa barbaadan 30 kana isinitti mee jira yaa'u. Innaa tokkoon isaa akka dhaggeeffattanii hojiirra oolfattanii isiniin jedha isin fayyadaa. Arraafirree isin fayyaduu baate boruuf hundi keessaniyyuu yaa hin heerumtuu mana dhaabbattu sababni ta'eef
gorsi kun isif fayyada sinin jedha. Yeroo tokko odoo hin beekinis ta'e odoo beeknu wantoonni hojjennu boru rakkoo nurratti uumuu danda'a. Kanaaf of eeggannoodhaan yoo gootan immoo hin miidhamtanii sinin jedha. Kanaaf waan waliin turtaniif galatoomaa. Nagaan naa tura.